السلام عليكم هردفتوتان وبساتكنو أكم جرتو نجيا كيساني هندي كيسانو بغا نجيا انجراتني قويا هرلانتنا حالة صورة تيسان بفا بروفيشنالتين إيدت قرودن ديسانين نسان التاقرسيسا هنگا تمرا فيديو كانت نولين ترى osoo gara sanatti hin dabrin warri har'a gara YouTube channel kiyyaa dhuftan baga nagayaan gara obsaatu kunoo dhuftan warroonni hanga arraan tanaa YouTube channel kiyya subscribe godhin subscribe godhuudhaaf obsaatu kunoo jettanii barreessitan san booda subscribe jettee tadiimattu kana yeroo tokkoof tuutan achi booda akka yeroo nam viidiyoo gadhiisu notification yookiin beeksisni isinii dhufuuf qastii kana yeroo tokko tuutan. Tolee amma kallattiin gara barumsa guyyaa arraan tanaatti isin dabarsa. حالة صورة تيسان بفا بروفيشنالتين إيدت قرودن ديسانين إسنت أغرسيسا أربلا صورة لمان تنان إيدت قرود إسنت أغرسيسا دورة صورة تنان جرجري إسنت أغرسيسا سنبود صورة كيرتين صوتا بفا إسني قلون إسنت أغرسيسا هنگا روما فيديو كانت نولين ترى سرت هردفا حالة صورة تيسان إيدت قرودن ديسان فيديو هرانتنا برودن ديسني جتشو أما صورات نرتي نسنا أغرسيسا صورات جرجراني نسنا أغرسيسا قرو صورات يرتي صوتان حالة سنف قلوتي نسنا أغرسيسا قرو أما صورات نرتي جرجريتي نسنا أغرسيسا وانين قلو سرتي نهردفا صورة رتي توتاني أتشبودا سناب سبيد رتي توتاني سنبودا قلم رتي توتان سنبودا كروب صورة والكتة فتني erga suuraan haala kanatti isiniif wal qixxaatte booda deemtanii qalama irratti tuutanii tan image irratti tuutan amma jarjaraan isin agarsiisa waan hin godhu sirritti laala.
suuraa keessan haala kanatti bareeffachuu dandeessanii jechuu. Suuraa keessan bakka barbaadaniif keessanii haala barbaadanitti aappiin kun isiniif tolchuu danda'a jechuudha. Amma suuraa kiyya irratti isin agarsiisa. Hanga xumura viidiyoo kanaatti anuma waliin tura. Suuraan amma edit godhee ture suuraa kana ture. Duraan suuraan kun haala kana ture jechuu. Amma suuraa kiyya kanaan edit godhee isin agarsiisa. Haala sanitti suuraa keessan edit godhuudhaaf jalqaba aappii kana buufachuu qabdan. Aappii kana Play Store keessaa argattanii liinkii aappii kana descriptionii viidiyoo nama waraabuu kana jalaan isiniif ka'a. Aappiin isa kana maqaa isaa Snap Speed jettanii buufattan Play Store keessa. Amma suuraa kiyya kanaan edit godhee isin agarsiisa. Suuraa keessan irra dhuftan san booda share bakka jettu kana tuutanii gara aappii sanitti share gootanii kun aappiin isa kana Snap Speed kajuu erga buufattan irratti dhawutan. Haala kanatti isinii baha. Haala kanatti erga isinii baheen booda jalqaba wanni godhuu qabdan qalama kanarratti yeroo tokkoof tuutanii san boodaan Chrome kajuu kanarratti tuutanii san booda suuraa keessan Chrome gootanii wal qixxeessitan. Haala barbaadanitti suuraa keessan Chrome gootanii erga wal qixxeessitan raayitii kanarratti yeroo tokkoof tuutan. San booda qalama kanarratti tuutanii tan image kajuu kanarratti tuutan. Achi booda suuraa keessan irra dhuftanii bright kajuu kanarratti lamarratti gootan. Achi booda suuraa keessan gama jalaarraa ol harkiftan barreeffama kanaatu isinii dhufa. Contrast kajuu kanarratti kanallee lama gootan. Ka itti aanullee lama. Ani jarjareetiin godha isin suutatti haala barbaadanitti godhatan. Kanallee lama irratti gootanii isa kana 33 irra gootan. Isa kana 8 irra gootan. Isa kana gara harka bitaatti 100 irratti gootanii haala kanatti gootanii jechuudha. Erga haala kanatti gootan booda raayitii kanarratti tuutan. Erga haala kanatti gootan booda xiyya kanarra dhuftanii yeroo tokkoof xiyya kanarratti tuutanii achi booda view edits kajuu kanarratti tuutan. San booda tan image kajuu kanarra dhootan. Achi booda qalamni kun haala kanatti isinii baha irratti tuutan. San booda akka nama zoom godhuutti yeroo tokkoof kararratti tuutanii kalarri roofuu isiniif deebi'a. San boodaan zoom gootanii suutatti qalama irratti dibdanii jechuu suutatti. Harka irratti suutatti. Mobaayilli keessan yoo qalama qabaate hedduu bareedaadha. Iddoo biraatti hin dibdanii hanguma qaama fuula harka bakkuma qaamni keessan mul'atutti suuta dibdanii haala kanatti erga xumurtan booda raayitii gootan. San booda qalama kanarratti yeroo tokkoof tuutanii san booda gabbuutanii
vignet kajoo kanarratti xuuxan. San booda outer brightness kajoo kana 70 gama harka bitaatti. San booda ol harkiftan. Inner brightness kajoo kana 2 irratti gootanii. Very good. San booda right gootanii. San booda qalama kanarratti xuuxan ammallee. Achi booda selective kajoo kanarratti xuuxan. San booda wanni gootan zoom gootan suuraa keessan xiqqoo. Fuula keessan irra fiddan akkanatti akkana gootanii jechuun suuraa keessa walakkaa qabdanii akkanatti kalara adda addaa kan irra dhufe irraa balleessitan. Achi booda akkana guutan. Keetti aanus haala kanatti erga sirreessitan booda raayitii kanarratti xuuxan. San booda dhumarratti ammallee qalama kanarratti xuuxanii san booda ol harkiftan. Details kajoo kanarratti xuuxan. Tokkoffaa irratti akkana 2 gootanii kanaas haala barbaadanitti ani jarjaraaniin godhe isin suutatti suuraa keessan akka barbaadanitti sirreeffachuu dandeessanii jechuudha. Erga haala barbaadanitti edit gootanii xumurtan booda xiyya akkana gabboo jala jiru kanarratti xuuxanii san booda save gootanii jechuudha. San booda suuraan save nuu ta'ee jira. Galerii keessan keessa jira jechuudha. Hordoftootaan obsaatu kunoo ani akka yeroo dheeraan irraan furanneefiin jarjaree dafee haala isinii galutti isin agarsiise akka isiniif galu abdiin qaba. Isin suutatti osoo hin jarjarre wantoota asirra jiru kana kalara keessan itti da'uu xiqqeessuu aapiin kun ani hedduu natti tole. Maaliif suuraa keessan bakka barbaadan keessanii haala barbaadanitti suuraa keessan bareeffachuu dandeessan. Wantoota asirra jiru kana suutatti itti daddabalaa suuraa keessan ililli fakkeeffadha. Kanuma egaa barumsi guyyaa irraan tana viidiyoo tana YouTube irratti laayikii godhaa akka namoonni hedduun argee irraa fayyadamuuf. Viidiyoo laayikii godhuu hin dagatina. Maaliif viidiyoo laayikii gootan viidiyoon akka namoota hedduu bira gahuu taasisa. Barumsa bira waliin hanga walitti deebinuu nagaannaaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.